Kun Radio Afuura Biyyaati. Raadiyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. namni hedduun hin beekne beektu yogguu biyya Habashaa yogguu jennuu fi Itoophiyaan tun takkaa miti adda biyyi Habashaa biyya xiqqoo waan sardi biyya Itoophiyaa sanaa ol hin caaltu biyya xiqqoo tan uummanni Habashaa mootummaa isaanii keessa jiraachisuu turan. Biyyi Itoophiyaa jettu tun tan ijaaramte Minilik ijaare yoggaa 130 san dura hin turre sanii jecha yogguu Minilik mootummaa san ijaaru humna Oromoo diigee cabinsa Oromoo irratti tan dhaabbatte. Hayyuu seenaa Profeesar Mohammed Hassen Yuunivarsiitii Atlaantaarraa keessummaa keenyarraati. Ashamaa attam jirtu dhaggeeffattoota Raadiyoo Afuura Biyyaa. Harka caalaa qophii keenyarraa kan qabatu seenaa Oromoo dhaggeeffachuudhaan turtii nuti Profeesar Mohammed Hassen waliin goonu ta'a. Bara dheeraadhaaf haguugamee, dhokfamee, awwaalamee biyyoon irra galagalee kan ture seenaan saba keenya yeroo dhiyoos haguuggiin irraa ka'ee boollatti awwaalame keessaatii kaafamee ifatti ba'aa jira. Keessummaan keenyarraa seenaa saba bal'aa kana seenaa saba Oromoo isa dhokatee ture isa micciiramee dalga himamee ture as baasanii isa sirrii ta'e nu barsiisu. Sagantaa keenya kan jalqabnu garuu karaa oduu Afuura Biyyaa quba sin qabsiisuudhaan ta'a. Sagantaa keenya waliin turtii gaarii. Oduu sin dhageessisnaa duraan dursinee hangafoota oduu. Riphee loltootni Anyawaaq haleellaa wayyaanee irratti raawwachuun isaanii himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tooftaa haleellaa haarawaatiin diina rifaasaa jiraachuun isaa gabaafame. Himatni sanyii duguuguu yookaanis jenosaayit mootummaa wayyaanee irratti dhiyaachuun isaa beekame. Amma oduu bal'inaan. Riphee loltootni Anyawaaq haleellaa wayyaanee irratti raawwatan. Humni riphee loltoota Anyawaaq humna waraanaa wayyaanee irratti hubaatii cimaa qaqqabsiisuusa oduun naannoo Gambeelaatiin qaqqabe ibse. Riphee loltoota Anyawaaqiif waraana wayyaanee gidduutti torban darbe keessa haala cimaa ta'een kan itti fufe lolli kun hubaatii guddaa waraana wayyaanee irraan gahuu irra darbe lammiiwwan Itoophiyaa hedduu daangaa qaxxaamuruun gara Sudaan kibbaatti baqachuu isaaniitiif sababa ta'uusaa oduun mooraa baqattoota Sudaan kibbaa irraatiin ga'es itti dabalee ibseera. Gambeelaan dirree waraanaa haarawaa taateetti kan jedhu gabaasni kun wayitii waraanni wayyaanee loltoota isaa naannoo Gambeelaatti guuraa jiru kanatti uummata Anyawaaqiif naannoo ishee lola mootummaa wayyaanee uummata nagaa irratti bane jalaatii ba'uuf baqattoota kuma hedduutti lakkaa'amu daangaa ce'ee Sudaan seenuusaa mootummaan Sudaan beeksiseera. Oduun damee qindeessituu gargaarsaa kan waldaa mootummoota addunyaa yookaanis UN irraatii madde akka beeksisetti baqattootni kuma hedduutti lakkaa'aman daangaa Sudaan qaxxaamuranii mooraa baqattoota Aleerii jedhamu seenuu isaanii ibsee baqattoota kanaaf gargaarsa ariifachiisaan akka barbaachisus gaafateera.
Naannoo Pochaalaa jedhamu keessatti kan argamu mooraan baqattoota Aleerii kan daawwate waldaan gargaarsaa Sudaan akka ibsetti haalli jireenyaa mooraa baqattoota Aleerii jireenya ilmaan namaatiif hamaa ta'uusaa ibsuudhaan gargaarsa hatattamaa gaafateera. Mootummaan wayyaanee daangaa Sudaan irraa as gara Itoophiyaatti ce'uudhaan haleellaa kan raawwatan humnootiin riphee loltootaa jiraachuu isaanii kan amanes yoo ta'u humnootiin kun isaan kam akka ta'an addaan baasee himurraa garuu of qusateera. Oduun naannoo Gambeelaa irraatii nu ga'e garuu Aboobiif Joor bakkoota jedhaman keessatti humna riphee loltootaa Anyuwaakiif waraana wayyaanee gidduutti lola taheen hubaatii guddaan humna wayyaanee irra gahuusaa ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa haaraatiin diina rifaasaa jiraachuunsaa beekame. Qabsoon hidhannoo waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru tooftaa haarawaatiin as ba'ee mul'achuusaa oduun ABO keessaatii madda reediyoo Afuura Biyyaaf ga'e mirkaneesseera. Maddi oduu haala qabsoo hidhannoo ABO ammarra jiru reediyoo Afuura Biyyaaf ibse kun haalli addunyaaf haalli biyya keessa jiru waboon tooftaa qabsoo hidhannoo kanaan dura adeemsisaa ture jijjiiruudhaan gara sadarkaa haarawaatiif addateetti cehuusaa sababa ta'eera jedheera. Tooftaan qabsoo haarawaan kun jibbiinsa uummatni Oromoo mootummaa wayyaanee irraa qabu kan utubamu yommuu ta'u gara jabinaan sanyii Oromoo lafarraatii diguuguuf gochaa mootummaa wayyaanee raawwachaa jirus haalli kun akka inni milkaa'u taasisuusaa beekameera. Basaastotaaf humna waraana wayyaanee irratti kan xiyyeeffate sochiin woboo kun Impaayera Itoophiyaa keessatti bakka fedhetti tarkaanfii fudhachuudhaaf dandeettii qabaachuusaa kan hime maddi odeeffannoo kun magaalota gurguddoof xixiqqoo guutummaa Oromiyaaf akka barbaachisummaa isaatti bakka fedhetti haleellaa raawwachuudhaaf dandeettii qabaachuusaa addeesseera. Kaampii yookaanis mooraan beekamaa kamiif naannoo beekamaa tokkoon kan hin beekamne sochiin waraana bilisummaa Oromoof tooftaa haarawaan kun haleellaa inni bakka bakkatti raawwachaa jiru diinaaf mataa dhukkubbii ta'uu darbee wayyaanota irriba dhorkatee sodaaf naasuudhaan raasaa jiraachuunsaas beekameera. Himatni sanyii duguuguu yookaanis jeenoosaayit mootummaa wayyaanee irratti dhiyaachuunsaa beekame. Mootummaan wayyaanee Gambeelaa keessatti uummata Anyuwaak irratti badii sanyii duguuguun himatni irratti dhiyaachuunsaa gabaafame. Ragaan mana murtii addunyaaf dhiyaate akka mul'isetti mootummaan wayyaanee gara jabinaan uummata Anyuwaak irratti ajjeechaan ni raawwate suuraalee hedduu nama suukanneessan waliin kan dhiyaate turan. Haadholiin ilmoolee isaanii akka dugdatti baatanitti rasaasaan reebamanii erga ajjeefamanii booda bakka bakkatti reeffi isaanii kan mul'atus yoo ta'u dardaran shamarraniif maanguddoonni Anyuwaak gara jabina takkaa mul'atee hin beenneen ajjeefamuu isaanii ragaadhaan as ba'eera. Akka ragaan kun ifa baasee saaxiletti Deseembar 13 bara 2003 waraanni wayyaanee gara Gambeelaatti socho'ee meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane maqaa namoota ajjeefamaniis qabatee dhaqe. Akka Gambeelaa gahiinis manoota jireenyaa sakatta'uudhaan lammiiwwan Anyuwaak keessa namoota barnoota qabu jedhaman hunda funaanee guyyaa isaa afaan ajjeesuusaa mul'ateera. Ijoolleef dubartoota dabalatee namoota 400 ol ta'an lafa isaan baqachaa turanitti adamsee guyyaa tokkotti ajjeesuunsaa himatni kun ifa baaseera. Mootummaan wayyaanee gochaa isaa gara jabinaa kana itti fufuudhaan milishoota gumuus hidhachiisee akka isaan gara jabinaan lammiiwwan Oromoo hidhannoo tokkollee hin qabne ajjeesan gochuusaa oduu keenya torban darbee keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Somaaliyaa keessatti immoo haaluma wal fakkaatuun mootummaa wayyaanee daangaa cabsee Somaaliyaa seenuudhaan ajjeechaa wal fakkaataa raawwateen himatni sanyii duguuguu irratti dhiyaateera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanuma.
Ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni lakki alagan kenu lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma warkamna arkuma wali amna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha namni nama bulchu yogayyu gaarii keellaalu ati seena qabdanju ati namummaa qabdanju ati namaa gadi ati namummaan qabdu akka iftufattee isa taatu barbaadan akka aadaa ta'e dhiiftee aadaa nama biraa fudhattu akka identitii ta'e if jibbitee nama biraa akka taatu psychologically ummata keenya hedduu miidhe. Profeesar Mohammed Hassen keessummaa keenya har'a. Eeyyee namni beekaan tokko akkana jedhe. Seenaan of dabalti yoo ta'e wanti yaadamiin immoo guyyuu hasbaa yoo ta'e muuxannoo darban irraa barachuu dadhabuun dhala namaa hammam nama gaddisiisa. Dhalootni seenaa isaa dagatuu kaleessaa hin qabu hegereensaas dukkanaadha. Namni lafa ka'ee hin beenne dhufaatii isaa kan quban qabne lafatti adeemaa jirus hin beeku. Bara baay'eedhaaf seenaa barreessitoota Habashaa akka isaaniif ta'utti seenaa saba Oromoo isa dhokachuu danda'u dhoksuudhaan isa kaan immoo haqaaquudhaan dalga barreessaniiru. Seenaa Oromoo isa bareedaa awwaaluudhaan maqaa hin jirre immoo irra kaa'uudhaaf yaalii isaanii godhin hin turre. Haa ta'uyyuu malee carraaqii sabboontota hayyoota Oromoo godhaniin seenaan saba keenyaa inni dhokate ifa ba'aa jira. Hayyoota seenaa Oromoo dhokate kana as baasanii saba isaanii barsiisan keessa Profeesar Mohammed Hassen isaan tokko. Hayyuu seenaa kan ta'an Profeesar Mohammed Hassen Yuunivarsiitii Atlaantaa irraati keessummaa keenya irraati. Profeesar Mohammed waan yeroo isaanii nuuf kennaniif maqaa dhaggeeffatoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galateeffachaa jalqaba irratti gaaffii sadii isaaniif dhiyeessina. Seenaan Oromoo eessaa jalqabaa? Seenaan Habashaa waggaa 3,000 mamaanni ture amma immoo ol guddatee seenaa waggaa miliyoonii 3 jechuunis immoo umrii lafee luusii wajjin hiree akka ta'e himama. Kun dhugaadhaa laata? Seenaan Habashaa yeroo ka'u siidaan Aksum duukaa maqaa dha'ama. Siidaa kana nama jaare beekuun hin danda'amaa laata? Profeesar Mohammed Hassen hayyuu seenaa Yuunivarsiitii Atlaantaa irraati. Gaaffiin sadeen gaafatte guyyaa duudaa nama dubbachiiftu takka takkaaniin addaan baasee xiqqoo waa jechuu barbaada. Ta duraa seenaan Oromoo bara kamirraa eegale ka jettu gaaffii jabdu waan gabaabdutti deebisuun danda'amtu. Ummanni Oromoo ummata burqaan isaa ummata Kuush keessaa akka qormaanni arkeolojii linguistic historyin akka agarsiisutti ummanni afaan Kuush dubbatu biyya Itoophiyaa tana keessatti warra duraan as keessa ture warra 7,800 as keessa ture warra waa hedduu biyya san keessatti waan eegalame takka qonnaa takka garbuu facaasuu daagussaa facaasuu san qofa kan hin ta'in waan biraa ta adda addaa ta 17 moo kana 37 taatu warri dura eegale ummata Kuush kana tun waan warri dubbiin keessa beeku warri waan qormaata
midhaanii beeku haa beeku ekspertiin kan kataban jechuu kiyya ummanni keenya ummata kuush keessaa harka guddaa akka seenaa ummata kuushitti ummanni keenya gaa seenaa guddaa qaban ammoo nuti seenaan keenya propaganda irratti rarra'ee hijiba irratti rarra'ee ta'uun qabu akka ummata kuush keessatti ummata guddaa ta'etti seenaan ummata kuush seenaa keenya seenaan keenya ummata kuushii akkanatti ilaalamuu ni danda'ama. Seenaa yogguu jedhan akka lama takka jeneraal taate ta'in akkama dubbadhee tana talamaddiiti waan katabamee lafa jiru waan qabatamaa taatu akka nu cuftunuu beeynutti ummanni keenya duratti katabaa isaaniin qaban tanaa jecha seenaa isaanii hin katabne ummanni tokko waan itti kataban yoo qabaachuu baatan seenaa isaanii abbarraa ilma dabraa manguddoorraa ijoollee dabraa seenaan ummata keenya akkasi dabruu turte ammoo ummata qeessonni habashaa zamana zaagu'ee durallee waan isaan waan churchi mana isaanii sagadaa gubbarratti rarra'u keessatti waan kataban keessatti maqaa gosa Oromoo hedduu kan isaan tuqan maal jechuu kiyya gosa akka Galaan gosa akka Yaayyaa Tabiraatis gosa akka Libaan tan yoggaa tokko dura katabanii lafa kaanii jira akka katabatti tun maal sigarsiifti seeta ummanni keenya gosti teenya yeroo san achi jiraachuu isaanummaanu waan qabatamaa ta'e waan nama agarsiisan jechuu tanaaf akka habashni jirutti ummanni Oromoo dingatumaa jaarraa 16 keessa as bahee tajettu sun waan dhugarratti rarra'ee miti boodallee yoo barbaachisanii ni ibsa tana seenaan Oromoo ummata seenaa yeroo dheeraa qabu ammoo seenaan teenya waan dhugarra rarraate malee waan propaganda waan kumsadiifaa jaanii waan himatanii miti seenaan habashaa akkuma tireef jette yoggaa kumsadii seenaa qabna jaanii dubbatanii namni waan fedhe dubbachuu danda'a rakkoon qabdu ammoo kumsadii jettu tunuu dhugaa miti maaliif naan je seenaan habashaa yogguu Aksuum dhaabbaterraa ka'eeti kumsadii isaan ammoo kan itti godhan seenaa mootii Salamoon King Salamoon jechuu kiyya mootitti Sheba jaanin Queen of Sheba Queen of the South jechuu waan biraatii miti ta isaanii wajji walittidha ammoo Salamoon kan jiraate yoggaa kumsadii dura tun waan katabamee waan ragaa qabaate waan jiraate evidence guutuu waan qabaate mootummaan Aksuum ammoo first century AD keessa kan eegalte jechuu maal jechuugaa yeroo Salamoon fi Queen Sheba stooriin isaanii haate yoggaa tokko duuba jechuu sanii jecha mootummaan kanummaan seenaan yoggaa kumsadii qabna janii himatan sunuu waan dhugatti rarra'ee miti namni seenaa beeku sun akka dhugaan tahin waan dirree bahee jiraatu egaa mootummaan Aksuum dhaabbattee booda hanqaammatti mootummaan jirtu cuftuu continuity akkan addaan hin citin akkasumatti deemte jechuun ammaas dhugaa miti tanaa jecha ta kumsadii san irra guddaa wanni isaan jabeessanii dubbataniif akkanaa galtutti propagandaaf nama isaanii nuti seenaa yeroo dheertuu qabna tanaan boonuu nurra jira waan biraa tana malee wanni guddaan tan himatan ta biraa waan hin jirre jecha tanaan nama boonsifna ja'an malee waan dila kana dhaadatanillee miti maaliif intana siin jaaseeta seenaa isaanii
seenaa gaarii qabanii seenaa dheeraa qabanii ammoo ummanni tokko biitti takka seenaa kumsa diitiin qaba jaanii ar'aan tana yogguu takka biyya nagaynitti hin argamin biyya addunyaarraa hiyyummatti tarraa booda biyya dhukkubaan namni addunyaa cufarraa hedduu irra dhumu biyya hiyyummaan nama cufaa balleessite seenaa kumsa dihi qabna ammoo ummanni keenya kan itti jiraatu takkanaati tun waa'uma himachuu hin dandeenyehu nama qaanessitiihu namni mataa qabu seenaa kumsa dihi qabna je'ee hin dubbatuuhu maaliif haalli ummanni biyya sanii keessa jiru haala ummata hedduu gad mootummaa yoggaa 60 dhaabbatteetu har'a ummanni isaanii nagayaan nyaatanii barnoota argatanii karaa teekinooloojiitiin guddatanii dura deemanii kumsa dihi sunuuhu isaaniif itti boonanii ammoo yoo dubbiin namaa kan galtu taate wannummaa nama boonsitaatu achi keessan jirtu miliyoona 3 sun kumsa dihi sanii wajji walitti hidha maal godhuu barbaadan akkuma reefu atuu jette lafee luusii tan luusii jedhanii maqaa kennanii sanii wajji walitti hidhanii sun luusiin waan dur ilmoo namaa ta dur argamte keessaa ta san duralleen argamtee jirti ammoo addunyaa kanarratti mootummaan yoo biitti ijaaramte ta seenaa 700 ol takabdu hin jirtu takkalleen cufarraahu seenaa guddoo takabdu biyya Misra jaaniin Egypt silaasanii isiinuu eega ijaaramte yoggaa 6 eega mootummaa dura dhaaban jechuu kiyya mootummaan Chaayinaa waan akkasiisanii addunyaarratti biitti takka miliyoona 3 jiraannee seenaa miliyoona 3 qabaannee tun xiqqoo nama qaanfachiifti tareefuu daran waan biraati propagaandaa kana yogguu oofan nama mirkaansinaa nama jabeessinaa jedhanii yogguu oofan yoo likkitti oofuu baatan nama qaaneessiti nama beeku biratti tana akkasuma fudhannaa siidaa Aksuum warra Abisiiniyaatu jaaree ta jette warri qormaata godhu warri arkeolojistoonni akka isaan dirree baasanii himanitti akkuma reefu duraan jedhe biyya Itoophiyaa jettu tana gubbarraa hanqa jalatti warri duraan ture ummata kuush kan hin ta'in ummanni afaan biraatti adda addaa haasa'us ni jira ummata omootik jedhaniin naayilootik jedhaniin boodara wasana Suudaan irra jiraataniis ni jira hedduun namaa irra guddaan namaa ummata kushaatik ture archaeological evidence kagarsiisu maali civilization Aksuum kushaatikii fi semeetikii jiddurraa bahe most likely harka guddaan akka namtichoo arkeoloojistii tokko hanfarii hanjaaniin juutti irra guddaan isaa hajaare ummata kushaatik jedhee dubbata ummanni Aksuum siidaa isaanii ijaaruun seenaa isaanii keessatti waan guddaa tan beekuun nurra jirtu ummanni ilmi namaa ummanni kun akkuma kumsadii turetti akkasitti turuu hin danda'u ummanni semeetik kun namni xiqqaan Yemen irraa gamana karaa Eertiraa achi booda karaa Tigraay dhufee qubatee ummata kushaatik ka jiru wajji wal fuudhanii achi keessaa as bahan jechuu achi keessaa guddatanii as bahan jechuu kana jecha siidaan kun warruma habashaa qofaa jaare jaanii dubbatamuun afaan dhugatti hin danda'amtu nama rakkifti. Yaa gaarii ragaati Profeesar barreessitoota habashaa tokko Oromoon akka inni bakka biraatti dhufetti himu keessumaayyuu namtichi Geetaachoo Haayilee jedhamu akka barreessetti Oromoon looniif jabbilee isaa yaasee gara biyya keenyaatti yommuu dhufu
qonnaa karaarra jiruuf nama isa fuuldura ture hundaa balleessee nutti dhufee ergii as dhufee biyya keenya ga'ee immoo as nutti godaane immoo sa'aaf jabbii isaa churchii keenyatti hidhatee aadaa keenyaa fi eenyummaa keenya balleessee ittaansee Geetaachoo Haayilee kuni Miniliki otoo aangoorra hin baane ta'eetii Oromoon gargar faca'ee wal hin beekin hafaa jedhee hima. Karaa biraatiin barreeffama keessan workshooppii tokko irratti dhiyeessitan bara 1900 irratti mootichi Minilik yaa'ii abbaa muudaa seeraan dhorkuu isaa Oromoonis yerootti biyya Oromoo mararraati adeemsa gara abbaa muudaatti adeemu haala mul'ataa taheen itti fufuu dadhabuu isaa barreessitaniitu. Yaada kana lameen dhaggeeffattoota keenyaaf akkamitti ibsitu? Well, lamaa miti huwisadihi kunis waan yeroo dheeraa nama dubbisiisu. Ta duraati Oromoon biyya biraatirraa dhufan jettu wahuma fiction waan dhugaan taheen Oromoon biyya biraa takkallee bakka dhufan qabu. Madditi Oromoo ummanni Oromoo burqaan isaa akkumaan duraan jee ummata Kushaatik handhurti ummata Kushaatik biyya amma Itoophiyaa jedhamtu tana keessaa ummanni Kushaatik babal'atanii karaa Keeniyaa, karaa Somaaliyaa, karaa Jibuutii xiqqollee karaa Suudaan kana keessni jiraatan malee handhurtiisi biyya Itoophiyaa taate. Ta Oromoon alaa dhuftee dur namni wallaalcherraa Keeniyaarraa dhuftee irra guddaan namaa takka wallaalcherraa talamaddiiti Oromoon abbaa biyyaatii miti godhuu waan barbaadanii jecha Oromoon alaa dhufte jaanii haasawan malee Oromoon bakka takkallee hin dhufne madditi isaanii biyyuma Itoophiyaa tana jechuu. Warra Itoophiyaa keessa jiraate angafa haduraa keessa ummanni Oromoo tokko. Ummata Oromoo qofaa jira kan hin ta'in ummanni Kushaatik dhufaatuchi ture. Ummanni Semeetikis eega dhufanii qubatanii ummata Kuushii wajji wal fuudhan booda achi jiranii. Tanaa jecha akkuma ummata biratti warruma biyya san keessa jiraate tana namni baruu nama barbaachisa. Namtichi reefu maqaa dhoytisan maqaa namallee tuquun barbaadu laal namni kun namni hedduun yogguu barreessu waa hedduu waan barreessaniif qaba. Waan ammaan tana ati dubbattee sana caabinsa kam keessaa koot gootee naaf hin galle yoo kan inni matsaafa abbaa baharee keessatti kan barreesse taate yoo akabiraa keessatti kan barreesse taate hin beeku ammoo namni yogguu barreessu irra guddaan hedduun ummanni alagaa potential ummata keenyaa kana argan ummanni keenya kun bal'ina qaba heddummina qaba lafti ummata keenyaa lafti Itoophiyaa keessatti hegerellee qabaatu lafti gatii qabdu lafti namni irratti horee nagaan irratti jiraatee dagaagee irratti horee jiraachuu danda'u lafa sani sodaan namni hedduun qabu maali ummanni tokko yoo dammaqee wal gurmeessee jabaatee keessaa'uu dhaaba jabaa horee keessaa'uu uummata kana babal'aa guddaa kana qabuun hin dandahamtu tayyattu waan mataa keessa jirtu jecha gizee hedduu sodaa isaaniiti kan kataban sodaa isaanii katabuu qofa kan hin ta'in namni demoralized tahee waan dhugaan ta'in irratti akka if jibbee if wallaalee wadda ta'u waan akkanaa kana tan ummanni loon oofeeti mana sagadaa keessatti loon isaanii hidhatan tayyattu san ummanni keenya dur loon mooratti naqan malee mana sagadaa keessatti naqani an matsaafaan harka keessatti mana sagadaa ni gubanta jettu
ummanni keenya diinni isaan duratti amanuu turan diina waaqeffataa diinni waaqeffataan lola diina ummata kiristaana irratti oofu ummata islaama irratti oofu wanni mana sagadaa gubuulleen hin jirtu tunga gari wallaalcharraa gari jibbansarraa gari wama hallirraa haatek namni yogguu emotional tahe namni yogguu sodaa qabu waa meeqa katabaa kana beeku nama barbaachisa wanni katabamte jirtunuhu dhuga jechuu miti wanni maqaa seenatti katabamte jirtunuhu dhuga jechuu miti tana yoo baruu baatan hedduu nama rakkifti namni keenya kan baruu nama barbaachisu seenaan tun namu akkuma lafaakeetti akkuma nama dhagaamtetti lafaakanii yoo kan kataban taate sun seenaa miti beeyta waan dhugarratti waan qabatamaa tahe kanaaf amma akkuma reef duraan jee Oromoon biyya birraa dhufte tajettu namni serious tahe namni dhugatti waa beeku waan akkasii sanarraan tan hin jiru sun waan du'e waan duri kutte sun waan dabarte waan deebi'uu hin dandeenye sanbira dabartee mootummaa minilikiitu ummata Oromoo kana kaaddaan faca'ee wal barsiise tajettu tun naafuu waan nama kofalchiisaa naa taate minilik ummata keenya fite ummata keenya addaan facaase ummata keenya balleesse ummanni keenya namummaa dhabee mootummaa dhabee namaa gad tahee dachii isaa dhabee biyya isaa keessatti gabbaarii akka ta'u biyya isaa keessatti gabra akka ta'u godhe kana isaa walbar isaatu akka walbara godhanii tun dhugumatti nama kofalchiifti akkana fakkaatutti minilik faarsuu fi namni silaayis mootii isaanii ni faarsanii habiyya Itoophiyaa jettu tana hajaareef kan namni hedduun hin beekne beektu yogguu biyya Habashaa yogguu jennuu fi Itoophiyaan tun takkaa miti adda biyyi Habashaa biyya xiqqoo waan sardi biyya Itoophiyaa tanaa ol hin caaltu biyya xiqqoo kan ummanni Habashaa mootummaa isaanii keessa jiraachisuu turan biyyi Itoophiyaa jettu tun tan jaaramte miniliki ka jaare yoggaa 130 san dura hin turre sanii jecha yogguu minilik mootummaa san jaaru humna Oromoo diigee cabinsa Oromoo irratti tan dhaabbatte ta wal barsiifte jette sun wahuma kar tokkoon wahuma minilikiin faarsan karaa lamaddiitiin wahuma Oromoon arrabsan malee waa takkallee waan dhugaa hin qabne jechuu yaa abbaa muudaa tanatti haafte sun ummanni keenya dur akkuma ummanni kiristaanaa Jerusalem dhaqanitti islaamni Makkaa fi Madiinaa akka dhaqanitti ummanni Oromoo dur yoggaa 100 nama jiila ja'an akka nama hajji deemu eegamu habajamu biyya abbaa muudaa dhaquu turan amatatti nama 100 gizee takka 200 ol fa'aatu chitti argama tuwaanin allafaa kaasee jiru kan hin ta'in waan duraan ture minilik wanni 1900 irratti yoggaa 110 jechuu kiyya 12 jechuu kiyya ummanni kun bakka tan akkan ta'in san qofa kan hin ta'in caffeen Oromoo akka walin geenye gadaan akka walin geenye maaliif ilmi namaa kun yogguu walitti qabamee bakka takka dhufe rakkoo isaa dubbata ilmi namaa tokko yogguu rakkoo isaa dubbate furmaata barbaada yoo heddummaatanii akkatti kan waliin qabaman taate nurratti ka'anii jaaniiti sodaatanii namni kan walitti hin dhufne deebi'anii dhoorkan jechuu sun maal godhugaa ummanni Oromoo dur ka wal keessa deemuu ture
hawal beeku akka walin kunnamne akka walin agarre akka dhufee even waaqa isaanillee akka dhufanii wajji kadhatanii rabbi kadhatanii addaan hin deemnellee roorkan jechuu sanbira dabranii akkaffeetti namni wal arkee nama isaan bulchu akkan filanne cufa godhan jechuu gabaabdutti gaa Minilik wanni godhe tun Minilik badaa jechuu maali abaaruu kiyya kan hin ta'in aadaan Oromoo haruma cufaanuu maaliif guddinni Itoophiyaa badii Oromoo gubbarratti rarra yoo namni kan hunnamaa galuu baatte hedduu rakkoo irra guddaan namaa tan hin galiniifi tanaa jecha aadaan teenya haruma cufaanuu akka diigamtu beekaa wallaalaatis akka proogiraamattis qabatanii waan irratti bobbahan jechuu kun waan dirree jiraate kanatti aansee gaamaaliin namni nama bulchu yoggayyuu gaarii keellaalu ati seena qabdan jiru ati namummaa qabdan jiru ati namaa gadi ati namummaan qabdu akka iftuffattee isa taatu barbaadan akka aadaa ta'e dhiiftee aadaa nama biraa fudhattu akka identitii ta'e if jibbitee nama biraa akka taatu psychologically ummata keenya hedduu miidhe kanallee hedduu bal'isuu nan barbaachisu waa hedduu bakka seminaaraa irratti dubbatan malee yogguu raadiyoon irratti dubbatan hedduu namni misunderstand godhuu danda'a godinsi mootummaan Habashaa ta dabarte ta jirtu ummata keenya goote psychologically ummata keenya hedduu miidhe miidhaan sun ammallee bakka hedduutti mul'atti. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya Profeesar Mohammed waliin maree nuti goone kana qofaa miti. Har'aaf garuu asuma irratti dhaabne kutaa lammaffaa torbee qabannee dhiyaanna. Hima waeke jallisu arge Oromiyaatiya biyya hayyuu qaroon biyya goonni irre dachee kirra marge nan hima abda seena acima nan hima abda seena acima nan hima waeke jallisu arge Oromiyaatiya biyya hayyuu qaroon biyya goonni irre dachee kirra marge nan hima abda seena acima nan hima abda seena acima kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa Ormaa firan jettu kan beela iflata daangara daafta Uda toleetti Oromiyaa Dahamatu Oromiyaa Abaatee waakatu Oromiyaa Akkataa keengatu Oromiyaa Uda toleetti Oromiyaa Dahamatu Oromiyaa Abaatee waakatu Oromiyaa Akkataa keengatu Oromiyaa Sini ambonko oton abodabo mafta etaranko kutada mamanti malifali kokodu ilman ada toko malifali no odu
Malo yalman ko kutusu Malo yalman ko hangafa Malo urmayu guddise dabarse fi bonse ma dabare daba jette Oromiya jette karme bose Oromiya tiya sore ko sore eti boto nuti jiru naftu bodde eti Oromiya tiya sore ko sore eti boto nuti jiru naftu bodde eti Hima waeke Chaliso arge Oromiya tiya Biya hayu karon Biya goni mere Dache kira marge Nani hima Abda se na achima Nani hima Abda se na achima Gibe suma kessa jiru dache kerra jiru dukana biyara ifatti jijjiru una falbuni ke Oromiya madagali biyya Oromiya adabdi rakata Oromiya tiya Oromiya Albunike Oromiya madagali biyya Oromiya adabdi rakata Oromiya yabonsitu tiya Oromiya jitu bonaf kana kan umaman tolte Jannata arjiti kamtu sinkitate Kabenya ke gamsan eganne guddifna dure ita uke adunyaf mulifna Ega olman ke dachada Ega ayom hima meduma Ega kabda sena bonsa Kumata makuma ada jechun biya jechunana Oromiya aduma biya sirna gada ada wakitu gadisa odanke madato Oromiya tiya sore ko sore eti boto nuti jiru naftu bodde biya sirna gada ada wakitu gadisa odanke madato Oromiya tiya sore ko sore eti boto nuti jiru dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Qophiin afaan Amaariffaa qophaatti qophaa'ee isin eeggata. Waa'ee sagantaa keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan nu barreessa. Iimeeliin keenya contact@seyfanabalbal.com. Fuulli intarneetaa keenyaa immoo www.seyfanabalbal.com. Hanga sagantaa keenyaa taanutti walitti deebinutti torban gaarii isiniif hawwina.